بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، برمسك إنك الرجل قبنو كتاب نواقض الإسلام جدو. نواقض الإسلام جتشون وان إسلام ما نما ديغو جتشورا وان نمر بلسو وان أك إسلام ما بكان قدن دورغو جتشورا. Isiin suni takka keessaa yoo namichi ka hojjetu taate islaamummaan isaa diinaan isaa ka jalaa badu, diinaa islaamaa keessaa bahee gara diinaa warra taabota gabbaruutti ka seenu jechuudha. Muslima tahuu keessaa bahee gara nama muslima hin tahinitti ka jijjiiramu jechuudha. Haga gaafa tawbatuutti odoo hin duune. Yoo odoo hin tawbatin ka du'u taate waan faallaa islaamummaa irratti du'eef jecha diina islaamiin keessaa namichi suni bayaadha. Rabbiin ol'aane nagaya irraa nu haa baasu. Namichaan suni warra taabota gabbaree irratti du'e taha jechuu. Akkuma san nawaaqida jechuun waan tokko balleessu. Akkuma nawaaqida wudu'aa jenneetiin hin dubbanne, nawaaqidni wudu'aa waan sabiilaynin yookaan karaa lamaaniin namarraa bahee nam tokko yoo wadda'atee erga inni wadda'atee booda fincaan yookaan hafuurri yookaan ka sagaraan irraa bahu taate wuduun isaa sun ni bada. Nama wudu'a qaburraa gara nama wudu'a hin qabneetti hadasa qabuutti jijjiirama jechuu. Akkuma san islaamummaan tunis yoo namni waan isii diigu hojjate nawaaqida amma dubbachuu hennu tanarraa muslima tahuu irraa gara kufriitti jijjiirama jechuudha. نسأل الله السلامة والعافية. نواقضني تنين ياتشفتو أكام برباتشفتو نمني هندنو بيكو قبودا إسين سني وقرآن غرغدون وانتوني بيرو الليك جارو مكانا والقبتا جارا كان الرا دميتها وانت براك إسلام ما نما بلسو وانت قرنان نتبراتشو هنكون غرو وان غرغد دادا. أبتش كتابا أكيجلو بسم الله الرحمن الرحيم. فارو ربي فارسي مقا ربيتين جلق بجده صلاة في سلام رسول الرتي ترقبو سيبودا أكنا جدا. نواقض الإسلام العشرة. وانت إسلام ما نمر دي قوا قراني قرنان سني مال جتشو لاف. اعلم بيكي جدا أن نواقض الإسلام وانت إسلام ما نمر ديغو 10 وقرآن تويو نمر ديغا جيشو. أستيت اللي إعلم جيشون جلقبي إعلم جيشون بيك جيشو لا بيكم سكوني ويكينا قلبي كيست مرتني سنين بيكان جيشو لا. إسلام من وانتوتا قرنان kana keessa tokkoon ni diigamti beeki yaa nama qalbii qabu hoo jedha. Wantoonni kurnan sun tokko keessa ashirku fi cibaadatillahi ta'ala, cibaadaa rabbii keessatti shirkii hojjechuudha jedha. Qaala Allahu ta'ala, rabbiin kenna jedhee jira, inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi, rabbiin isatti waamakuu hin jaalatun araaramu. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شركي ملجر أبا فدي أرارما أجل سورة نسائي آية أهرتمي سديت الرتي. وقال تعالى رب جده إنه من يشرك بالله نمن رب التشرك كإرت دوئي فقد حرم الله عليه الجنة رب جنة إرت حرام قد إجرا ومأواه النار تيسو نساء إبدا أجل. وما للظالمين من أنصار نما ظالم توت لبؤ في ميدانيب قياك ياما نمن إسانيهم تمسججو تمسان أرقة قياك ياما سورة مائدة آيات 4 لمرتي. ومنه الذبح لغير الله أقنا جريجو. ومنه شرك إرّا الذبح لغير الله نما ربي ملي جرو قرأورا كمن يذبح للجن أو للقبر
akka nama jinnii yookaan qabrii wahiitii waa qaluu jedha. Kuni waan islaamummaa namarraa diigurraa isa tokko jechuudha. Shirkiin ibaadaa keessatti yoo jiraatte islaamummaa namaa diigi jechuu awwala irratti nu dubbata jechuudha. Qur'aana yookaan aayaa qur'aanaa lamaan qaraane tana keessatti waa lama argannaa. Suni maali jennaan namni mushrikaa hukmiin isaa duniyaatti maal akka tahee fi akkasuma aakhiraatti illee maal akka tahe irraa arganna. Hukmiin yookaan murtiin isaa ka duniyaadhaa aayaa suuraa nisaa'ii keessa jirtu ta 48 irratti dubbatamte san rabbi nama itti sharrakee irratti du'e isaa hin araaramu waan san malee jiru ni araaramata jettu sanii. Kanaaf shirkiin araaramni hin godhamu jechaadha. Shirkii guddoodha tun shirkul akbarii. Maaliif jennaaniin macsiyaa biraa abbaa fedheeni araarama jechaa duyda duubaa waan fideef jechuudha. Murtiin isaa kalammataa murtii aakhiraatii. Namni shirkiidha irratti du'e guyyaa qiyaamaa jaannatan seenuu jaannanni isarratti haraama bidda jahannam keessatti abattaa jechuu na'uudhu billah. Wayta kana jedhu abbichi kitaabaa murtiin duniyaadhaa rabbi isa araaramuu dhabu aakhiraa adaaba jahannam seenuudha jaannanni irratti haraama tahuudha jechuudha. Gaafa kana duniyaa gubbaatti namichaan kun eegamu shirika tahe ahkaama heddutu isatti rarra'a jechuu. Awwalan haati mana isaa ni xalaaqamti yoo ka fuudhee jiraatu taate nama mushrikaa addaan baasuun dirqama tayaa yoo tawbate malee. Maaliif jennaan isiin muslima inni kaafira, muslimni dubartiidha, kaafira jala buluun haraama. Rabbitu yudhooge suuraa mumtahinaa aayaa 10 irratti. Akkasuma suuraa baqaraa 221 irratti illee rabbiin keenya dhoorgeetiniin jira. Murtii duniyaatti inni argaturraa kan lammataa yoo du'e irratti hin salaatamu hin dhiqamu namichaan sun. Sadaffaan qabrii muslimtootaa keessatti hin awwaalamu. Afraffaan makkaan hin seenu. Makka namni mushrikaa tokko seenuun dhoorgaadha. Rabbiin keenya suuraa Tawbaa aayaa 28 irratti dubbateetiniin jira. Ammas namichaan kaafiraa kuni hin dhaalullee hin dhaalamullee yoo haati mana isaa muslima taate ijoolleen isaallee muslima tayan isan dhaalan. Horoon isaa sun beeytal maalitti galtii yoo ilma kaafiraa qabaate malee. Ilmi isaa ka kaafiraa suni isa unuma dhaalaa namni muslima isan dhaalu innis nama muslimaa hin dhaalu. Ammas namichaan suni yoo ka du'u taate shirkii san irratti ibidda jahannam keessatti abattahaa jaannan isarratti haraama taate jechuudha. Maaliif jennaanin waan islaamummaa diigu waan hojjateef jecha. Abbichi kitaaba ashirku fi cibaadatillahi ta'aalaa jedhee shirkii hojjechuudha ibaadaa rabbii keessatti jedhe. Ibaadaa jechuun maa inni waan shari'aa keessatti dhufee itti ajajamee yookaan irraa dhoorgamee waajiba yookaan sunnaa waan tahe yookaan dhoorgaa haraamaa waan irraa dhoorgame yookaan dhoorgaa tanziihaa irraa dhoorgame hundi isiitu ibaadaa jedhama. Amriin tokko ajajni tokko yoo waajiba tahe hojjatuun dirqama taha, yoo sunnaa tahe hojjachuun sunnaa taha. Dhoorgaan tokko yoo jiraate dhoorgaa san hojjachuun haraama tayaa waajiba taha dhiisuun isaa. Yoo dhoorgaan suni ka dhoorgaa tanziihaa ta'u tahe hojjachuun ammootinuyyuu jibbamaa taha jechuu. Baarakallahu fiikum. Gaafa kana waliigalatti ibaadaa jechuun waan rabbi jaalatu jecha tahuu gocha tahuu ka mul'atu tahuu ka dhokatu tahuu jechuudha. Waan shari'aa keessatti dhufe ajaja rabbii irraa dhoorgaa rabbii irraa. Fakkeenya yoo fudhanne salaanni ibaadaa, zakaan ibaadaa, soomni ibaadaa, hajjiin ibaadaa, nadriin ibaadaa.
qalmi ibaada, du'aa'iin ibaada, tawakkulni ibaada, kajeellaan ibaada, sodaan ibaada, karaa rabbi keessatti duuluun ibaada, khayritti nama eemaruun ibaada, hamtuu irraa nama dhoorguun ibaada, ollaatti tola ooluun ibaada, rahima maxxanfachuun ibaadaadha. Akkasuma dhoorgaalleen kaa namni muslimaa tokko ajaja rabbii fudhateetiniin waan san irraa dhaabbate ibaada. Shirkii dhiisuun ibaada. Namarratti wasanaa ba'uu dhiiga namaa dhangalaasuu dhiisuun ibaada. Horoo namaa saamuu dhiisuun ibaada. Irdii namaa dhiisuun ibaada. Haqa moromuu dhiisuun ibaada. Waan kana hin dalaguu wanni inni dhiiseef ajaja rabbii fudhatee waan taheef jechuudha. Kanaaf kun hundinuuyyuu gara ibaadaatti jijjiiramti jechuudha. Kanaaf ibaadaa jechuun ajajaa fi dhoorgaa rabbiin kenna shari'aa keessa nuu kaahe kanamichaan waan ajajame hojjetu waan irraa dhoorgame irraa dhoorgamu isa jechuudha. Darsiiteen tan irratti aga walitti deebinutti nagahaan jiraadha.